Yaa jiruu addunyaa yaa jireenya maallaqaa. Yaa jiruu addunyaa yaa jireenya maallaqaa. Tokko tokkotti arjoomtee tokko tokko baqatta. Yaa Rabbi tokko kennitee tokko immoo ni dhorkatta. Yaa Rabbi nuu kennigaa waan ittiin saddaqannu. Waan keessaa zakaa baafnu ka masjidaan illee ijaarru. Yaa Rabbi nuu kenni birrii. Yaa Rabbi nuu kenni birrii. Birriin kun meeqamee nama gaaffii kana deebiseef badhaasa guddaa. Maallaquma kana kiraan tokko kennaaf. Ala abbaa maallaqa kana lakkoofsa maallaqa kanaa lakkoofsa maallaqa kanaa nama beeke. Maallaqni kun hanganaa jechuu nama beeke. Tokkoon keessaa isinii kennan isiniin jagaa. Elaa kun ola. Meela birriin kun meeqa? Maallaqni kun nama lakkoofsa maallaqa kanaa beeke. Maallaqni kun hanganaa yookaan qarshiin kun hanganaa yookaan birriin kun hanganaa namni beeke. Kana keessaa tokko fudhattan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.